Ayyee dhageessaniitu miti uummata keenya. Dhageessan miti akkaawuntii koo kun haaraadha hundi keessan iyyuu fooloo godhaa. Meemee waan isin jette kana meemee torba nu galchimu bee. Wanni kun ana qofa waan laallatu miti waan jiraadhe akkasitti ilaalaan sila kachee bira geera. Na obboleessi kee Mubaaraki si jaallata. Ati obbolaa koo keessaa tokko maallaqni immoo baalageedha. Akkaawuntii nama tokko irratti hin galu kan kee irratti gala. Si jaallannaa Oromoon guutuutu kunoo nama 395 hojii dhabee miti. Inni kaan hin bo'aa jira. Dhugaana amani. Inni kaan hin bo'aa jira. Inni kaan cabee qalbii onneen cabdee gaddaa jira. Hin gargaaramta. Wanta immoo gargaarsa kee eegaluu dhiisee maal dhibbeetta? Akkati bareechitee gargaaramtu bulleessee ummata dhageesse akkaawuntiin an ittiin anaaf si ittiin wal argine na jalaa gubate na jalaa fuudhame. Yaa Rabbi deebisanii du'aa miskiinaan dhaga'ama. Yoo deebi'ee yoo immoo deebi'uu dhiise anatu akkaawuntii kana ummata barsiisee guyyaa lamman sadan kana keessa gargaarsa kee eegala ishii. Ishi si deebi'ee wallaahi si garadda du'aa immoo wallaahi. Ijaalannaa iyyaalamtaa na amani iyyaalamtaa jaalalii miti giddiidha iyyaalamta ishii. Ishi. Ijoollee yaadatti. Footoo nan barbaadu amma. Seeraan. Kan biraamu. Maal jettee? Yoo nagee akkaawuntii baafadhee footoo ka'uu faana gaafatu amma yoo ani isuma akkasuma kanatti miseejii kan koo godhii jedhee lakkoofsa kan koo yoo kennadhe hin ta'u mara warra mana baankii. Akkaawuntii yeroo fayyaa jirtu baafattee? Koo jechuun fuulli koo kun yeroo si akkasii madaamiti kan fayyine ija koo kanatti bakka footoo ka'uudhaaf immoo naan ta'u. Yaamee anatu imala baankiitiin haasaa abshir. Isuma jalatti miseejii kan lakkoofsa kan koo lakkoofsa bilbila kootii itti galchuu yoo ta'e yoo. Hin danda'ama kanaaf asiin jedhee bordhattee jalqaba wanta gootu gara baankiitiin na qunnamsiiftee ATM'ii fi ofii kooti. Gara baankiitiin haasa'uun barbaada. Intarneetii birii dhibba guuttadhuuti yoo dhabdellee jechuudha neettiin guuttanne bor achitti dhimmoon kee hojjechuu qaba. Warra baankii dawwaltee warra baankii naa ganaa nyaata. Achumatti lakkoofsa jijjiiraan ATM yoo qabaate kan cufamu fi ATM birii kanaan dura galee fi kan bahe hundasaa waraqata akkasii baasan hunda'uun erga dhaqaaraa teettanima achumatti immoo lakkoofsicha baasanii lakkoofsa kee akkasii galchan akka aktiivii ta'u akkaawuntii ta'u qophoofne teenya malee guyyaa si qabamu malee Oromoon si gargaaraa Oromoon si jaallataa. Abbaan barbaade iyyuu bakka biraatii dhufee gargaaramaa jira ni gargaaramtaa si jaallannaa ati giiftii keenya bareedduu keenya dhugaan siin jedha an si gowwoomsuuf miti hedduu si jaalladhaan qalbii koo keessa dhabamteen beektu qalbii hordoftoota koo hunda hordoftoonni koo immoo hordoftoota addaati warra garaa laafan warra nama gargaaran qofa hundi jaalladhu ishii. Ishi galatoom rabbi si ameekees rabbi si jaallatu si jaalala rabbi si kennu. Abshir obboleetti tene si wajjin jirra Oromoo hundinuu homaayyoo miti sitti hin dhagaamin. Rabbi si mbukkee. Abshir isii banamti. Inshallah wala. Yoo rabbi jedhe hin gargaaramtaa biyya alaas hin deemtaa biyya alamtaa hin deebita naamani. Ishi kiraa mana Ameerika kaffalti. 2,500. Kuma lama dhibba shan kaffaltaa? Kiraa mana mee namoonni as jala jirtan kiraa mana 2,500 kaffalti. Kiraa mana ji'a ja'a namarraa kaffaluun barbaadan akkatamaan. Kiraa mana ji'a ja'a 10,000 nama sadii irraa 30,000 barbaadan akkasii natti akkaawuntiitti hin buune. 30,000 namni galchuu dandeessan 10,000 sabu atattamaan jechuudha. Kiraa mana ji'a ja'a immoo 5,000 qofa. Mee waan isin nyaattu amma gargaarsi si qaqqabutti. Gargaarsi yana qaqqaboo isaatti dhalluma jedhee gargaarsa godhaa jedhee birrii 1,000 namni buusuuf hin barbaadu. Mootii godhaa warra sirra. Akkaawuntii isinii maxxansinaa namni rabbiif jecha birrii 15,000 kiraa manaa ji'a ja'a irraa kafalu. Namni immoo rabbiif jecha birrii wacii amma gargaarsi eegalutti. Namni 10 tokko yookiin namni 5 tokko naa gargaara. Si jaallannaa keenya ibsinu mee.
jirra naan jedhaa torba barreeffadha. Warri gastii irraa immoo gastii naa gadhiisa. Kudhanan tokko gargaarsa. Warri gastii irraa gastii gadhiisa. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ባሌዮ ኮ ወረ ባሌ ዱፍቴ ከኩነ ቶርባ ወረ በሬፈቱ ናገልቻ ወረ ገስቲ ራሞና አቧዲ ፈማ ወጅን የተከበራ አቲሞ ኩሜ ፎሎ ነጎድ ጊዜ ሜቃ ስትሚያ ፎሎ ነጎድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እቺ የምታዩት እህታችን እንደ ሰው ተወልዳ ያደገችው ኦሮሚያ ክልል ቢሆንም የሰው ልጅ ናት። እናቷና አባቷ በሕፃንነቷ ሞቶባት ጠዋሪ ስለሌላት ብስኩት እየጠበሰች ራሷን ሁለተኛ ክፍል ብቻ ከተማረች በኋላ አጋጣሚ ሆኖ ብስኩት ስጠብስ የሞቀ ዘይት ላይ በፊቷ ወድቃ ፊቷ እንደዚህ ተላልጦ ከቂጧ ላይ እና ከአንዳንድ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርጀሪ ተደርጎላት ፊቷ እንዲህ ተበላሸ። አሁን አንዱ አይኑ ጠፍቶ አንዱ አይኑ ብቻ ነው የሚያየው። እሱም ደግሞ የሰው ቤት ተቀጥራ የተቀጠረችበት ቤት ልጆች ህፃናቶች ስላለቀሱና ስለፈሩ ከስራ ቦታ ተባራ ፊቷን ደብቃ ተሰውራ እየኖረች ያለች እህታችንን እየረዳን ነው። በቻላችሁ ጣህል መርዳት ትችላላችሁ። እርዳታን ሲሞ ቀርቃርሲሲ ዳሚት አኩማን ሲንትሜ እናትና አባት የሌለው ህፃን እኮ በጣም ኢትዮጵያ ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ገርጋ አማፊ መሌላ ደገፈዳ ጆሌን ገኝ ገርጋርሲሲ ንጎተኑፍ ቶርባ በሬፈዳ ወልገላቲ አማፍ waan dandeessanu kuma shanis kuma kuna gudanis galchaa fi namni shanan tokko sagantaa gargaarsa irratti amaanaa inafinaa akkaawunt liqaqu thank you አንድ ሺህ ሹካሬ ለምቲ መቃን ከይ አካውንቲ ከለሰራ ሹካሬ ብራን እሺ kuma tokko natti ሹካሬ ሜሜ kuma tokko natti kuma tokko jaatami tokko ቆይ kuma tokko jaatamii tokko duwwa ቆይ ፈረንዴ ቢሰራ ቡከልቢ ከነማናን ጎላን ጀለ ባያን kuma tokko jaatamii tokko duwwa afurtamii shani shantamii ja'a shan ሹካሬ ብርሃኑ ጉተማ ሹካሬ ብርሃኑ ጉተማ አገሰኒ kuma tokko jaatamii tokko duwwa afurtamii shantamii ja'a shan aboo rabbi bismillaahi jimmitti jimma rabbiin ol si qabe gasin deebisin I love you rabbiif jecha galchaafi ሹካሬ ብርሃኑ ጉተማ galchaafi birrii meeqa beektu birrii 15,000 kan kiraa manaa ji'a ja'a kafalatu ammaaf malee gargaarsiin jammaramne ammaaf rabbii jedhi 5,000 3,000 galchiif waan nyaattu waan dhudhu amma sagantaan gallakkisneer gargaarsisii gidduu kana sagantaan qabamaa fi jechuudha. Akkasitti isinin jaalladha. Galatoomaa ulfaadhaa. Akkaawunti yaalachuut 1061 00 45 56 ሹካሬ ብርሃኑ thank you waliigallee ijoollee wallaggaa bakka jirtanu akka anaa waliin mucaa kanaa sagalee taatanii akka oromoon hundi dammaqee mucaa kanaa wajjin dhaabatu naa godhaa. Keessattuu ijoollee wallaggaa warra isin barbaadu warra Ameerikaa jirtanuu fi warra Turkii jirtan warra Hindii jirtan mucaa kana gargaarsa yookiin sagantaan gargaarsa kooti mucaa kana irratti dhaabata yookiin aamilee natti gootanii siif jirraa keessa na agarsiisuu qabdu. Keessattuu ijoollee wallaggaa Ameerikaa Turkii Hindii jirtan jechuudha.
yaala mucaa kanaatiif naa qophaa'a. Maaliif? Yookiin Turkiittan ergaa yookiin Hindiittan ergaa Firaa'oon itichaa bira warri galuudha. Carraa qabdan immoo firootti naa himaa isin itti gadhiisaati yookiin miidiyaa tokko manaamni inuma kaa baafadha yoo rabbi jedhe. Viidiyoo wayii Firaa'oon hojjettee turte miti ati giiftii koo. Daashin baankii laata minnaati. Kun hundi namaa si gargaara siin jedhaa jira. Hundi nama ani immoo beekaan lafarraa harkisee maaliif beektaa akkaawuntiin kiyya sun deebi'e isarratti namni kumni dhibbi tokkoof wayi ilaalee jira akkaawuntichi. Yoo deebi'e hin deebi'u yoo ta'e kanuma irratti sagantaa sii qaba ishii gaafan sagantaa sii qabu galgala narkaa kute akkaawuntii koo. Tarii viidiyoo keetiif ta'ee uummata hin barreeyan. Rabbi abeeku waan inni cufameef. Kanaaf Oromoon guutuun si gargaara. Abshir, abshir, abshir. Sin jedhaa jira ishii. Ishi rabbis naa gargaara. Na bukkee dhaabbadha rabbumaa jecha. Rabbis naa gargaaru rabbis bukkee dhaabbatu. Amma safar biyyatti jirtu eessadhaan jettee? Buraayyuu. Buraayyuu. Buraayyuu maaramii jedha. Egaan jaalatamtootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo akkasumas Itoophiyaa biheer beeresabochi.